يا ماسو يا المانا يا كجت مرتو نجيني كيني كواكا كورم ما كون رامد سناركو ورسني بره فكم نبلتن نجا نبلتيشن الجنة ورسني له كم نبلتن. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أشبار كفونه نورو قريبو أنا نفو بجنجا نفتني welcome تشبه ميدان دكيسنو أهلا وسهلا مرحبا يا دايس الجنة. ewaga qomatenya nubalisi wadu banu milaksi marite jalenu ABC tuura kayjale waga torchina ewaga gamna duga fi arku beku wali akeku wa wali akeke tileka wali gale ala gale le waqeno atasi suetu akalwatele gamna no agado gamna beyti shira fi sharri dursi fi arke beke wali akeke tayra wal marete wal gafate marete murate mala dawate iraho falele waqayno atasi su dikeysanu baganagan uftasalin janna tigna mara dursi Muhammad Abbasi كمال علي دا أكرمت مجھے ابراہیمی سے دو گروہ دے دولا خدیر سید فارق جرارہی عبدی جمال مراد محمد شمش الدین في خبات قاوري مسير أجتهم دي خيسانو ويلكم بسن الجنة بغانا قان نفتن قال شبو ميدياتي سقطات يتعررتي إذا كان نوتشلي نقان نوابوتشو كان نوتشلي نقان نوابوتشو سقطات يتعررتي كابتيريا دادا قابل سني لهني نجرا لهذا سنجان المانايا odun tejeta dura adibni summa oromoda gara qondalto teysati misenso tawli qabate wajra isa keysati hala yarorati lenji haromsa misenso satati filate qabso itti antu dafga misenso teysa qophe surature lenji yaro dertu dafdemte tunga amma tumra rageyse misenso teysa bifate jira asubanu ga kashabo midiyati adab subhanahu wa ta'ala tofane misenso ta kana lega baga guya bakana isge yenani ga qabso hafte fille murano rana katifo rabdi gudda gamna ga charra garille subhanahu wa ta'ala adibul subhanahu wa ta'ala ga halaka batama amma jukrarati misenso update godudan ميدا أمته وفي خلال بيدو الدرت فما جرى اللي يقبلنا الرهاسوته حالة بيتي سيرك أبي سافي حالة خرارقات أبساون برباتي سورة اللي والقباتي سي ناموس جمالا مساكا مودان هيراف سير اللي خبجت شلان أكبت فالمين جمودان ديسي مسيسي ساقا خرارقاياتوري لينجي في كالتي سادكا نوتوري غاچرت اللي أبو أبدي في أبدي رقاساتي في قدالو نبرات اللي رتركمن جراني إردي بيدي ورهيد الرهي كبيلي كان الربيتي قويا كان غافن غاني اللي بغا بيتي دوكا سكيسا سنباسي والتجيغ جيسو كان نسنجي يعني سواغا يسنجي مسيسو تكيني اللي غافا فج أو سريرا ولك أبابتاني غاد سكر جلد ديبي ودان ترادوراتيف I don't know maybe 1991 بودا ترادوراتيف غا والتجين توني مسيسو رتي قادي ستاتي صدركا خنقيسي غادة بسمة ورموداتين ويلدان اتفافا أمان ورموت اللي غا خيسافي على نيلي وان بيتي بارتي كون هجيك أو سكرانا غا غي سودان فالمي قدو رتي غرغاس غر خيسي رأي غمون داو أكا جران أبتا رمتي قدا غمنا بسيسو نيلين أكا غا دابا كنافي أمتا جدوتي ريكي چتاتني دابا كنالي kayu sagal bangge sanif ummat oromolle akan aba kan fayyada mako gotarabti gudda gamna kabti bra garabete Canada sangeysina gara Canada ugara ini masjid ni Bilal halo o wadan kal bagala kal gari keseti bifame jira ga masjida khana mandura ni beitani yaro gabag dudura bitatani masjida ko ga hoji jabdu aturat tojabd hame mala guddatu rabb hame khanafu khore masjidan le ga baga gamadani jannani akrwat le ga hawasa woligal terbitani kal gari le warre masjida khana project isa khana ka tumurate
beete galmaanga tugotan warren bira dhaabbatan maallaqa fi yaadaanillee dirmatan galatooba sadaqaate isaanii tanallee rabbi sirraa hajaalatu sagatan turjaariyaa tan addunyarratti illee fayyaadhaa fi umrii dheerinaa fi rizqiidhaan rabbi sanii jiru ta qabritti illee beetee azaaba qabriratti najaa baatanii dirree maasharatti illee beetee shafaa'atti harkattanii bika miizaan illee hasanaa ta'isanii guuttattanii siraat irraa tarkaanfattanii jannatul firdawsiin dhaatan rabbiin isanii haa taasisu jenna irra deebilee gaa hawaasa keenya ka ilmintaniin mabruuk jenna baarakallahu fiikum rabbi sirra hajaalatu itti fufa insha Allah kana jiratti gaa madrasa illee akka idaattan abdii guddaa qabna dhaloota haaree kanarratti illee gaa investi godhaa ilmaan keessa qabiyyaan badhaluu jirtan irra guddaan keenya abbootii teenya hawan keenyaatu biyyatti ulamaata keenya dabalatee aqiidaa diin keenyaati fi arkaana iimaana islaamaa barsiisanii arragaasiin nu gahanii dhaloonni arraatoo qabiyyaalaa jiru kun carraa akkasii sana qabaachuuf ta'a hajjuugaan hurrattidha. Kanaafuu ilmaan kee haguurtee fidde odoo ilmaan kee jalaan godaanne jechuudha. Odoo ilmaan kee iimaana keessaan baane aqiidaa keessaan baane odoo diin keessaan baane beete waan carraa abbootiin teenya hawan keenya nu kannan ilmaan keessaniif kanna isin jenna akka shabboomii jetti irra deebiidhaan gaa ulamaawwan achirratti argamtanillee galatooma masjidni Bilaal gaa alhamdulillah hojii isaa jalqabee jira gaa yoo rabbiin fedhee ramadaana baranaa Dr. Arif irratti akka irratti abdii guddaa qabna amma ulamaata birallee tanaa saganaa biraa hun qabxiin biraa kan jiru gaa waan naannoo Amaaraa deemaa jiru naannoo Amaaraa keessatti lolli itti fufee jira lola itti fufee kana keessatti gaa qabsoon naannoo Amaaraatu adii darraa baateetu gaa miidhuma hawaasaatti cimsaa oofaa jirti jechuudha. Mootummaanis dhibbaraa dhibbatti shiftoota kana to'achuu hin dandeenye shiftaanis beetee mootummaa ta'uu hin dandeenye gaa ummanni naannoo Amaaraa jidduu kanatti gaa rakkoo gurguddaadha keessumachiisaa jira. Waan duratti hin jirre ta'arraa harkaa jiru naannoo Amaaraa keessatti waan nama ajaa'ibsiiftu keessa naannoonni Amaaraa dhiiroo kaleessa daandii cufaa ture qeeroodha. Amma kan mootummaan beektee daandii cufuu jalqabde jechuudha waan nama hubachiisu keessaa daandii haga tokko dhagaadhaan qeerroorraan laallatanii faannoon daandii cufteetti uummata geejjiba hanqisuu turte lagannaa labsuu turte amma immoo dubbiin gara galteetti mootummaan daandii cufu ta'e jechuudha. Naannoo garii ilaa ji'a jaha guutuu makiinaan akkas hin deemne akka hin deemne godhanii jechuudha. Ka uummanni kamiin jiraataa waan nama ol gaafachiiftu. Daandiin haga xiqqishaa balaa jirus faannoon kaarra baatee shufeerota hedduu ajjeesanii jechuudha. Silaa namni Oromoo ta'e gama sodaafuun dhaqu jechuudha. Shufeerotuma isaanii kaaba shawaa keessatti makiinaa keessaa baasanii ajjeesaa jiran doktoroota isaanii ajjeesaa jiranii naannoonni Amaaraa gaa guututti callee cittetee jira jechuudha. Callee cittee gara adda addaatti oriitu ta'oriitu tun hundinuu gaa ta'eefifuu boombii taatee beektee hawaasa gaddaaftu amma hawaasa gaddaafaa taatu taate qabsoo karoo beektee hogganuu fuudhama dhibduu jechuudha. Wanni burjaajii fi faca'insi naannoo Amaaraa keessatti agarru waan dabaati. Gaa nama waan facaafatee hammataati waan akkanaa dur keessa baaneeti ka baga dabareen isan geesse illee wajannaan jechuudha. Baga dabareen isan geesse gabrummaan maal fakkaatti hoggaan 120 harkaa fi harma muraa baatan uummata Oromoo irratti roorrisaa baatan gabroomsaa turtan dhiiroo har'a hoggaa qaamni biraa hudhaa isanitti cufu karaa isanitti cufu waan kaleessa Oromoo fi sabaa soolamii godhaa turtan arra namni biraa hoggaa isan godhu gabrummaan tuni hagam takka nama laaleessiti tanurra geesse isanirra geenye ammoo ta isanirra geesse tanaahu hagam takka hadhawti hagam takka nama dhibdi gaa odoo carraa harkannee interview isan goone numa barbaannaa jechuudha. Hawaasni naannoo Amaaraa gaa warra kaleessa beektee baalagizee tahee baala tahee akka isaan jaasanitti ittiinuu gaa Atsee Yohaannisii Teediroosii fi Miilikii fi Atsee Haayile Sillaasee fi Dargiidhaan dhaadataa bahee jechuudha. Warra beektee isan kana
budena isan barsiisee fi warra isan leenjisee fi isan qaroomsen waan isaan dhaytoon keessa gurguddoodha turte jechuudha. Dhiiroo hawaasni kun gaarra saayikolojiin beeytee jijjiiramtee jirti. Qabsoon dubbiin jijjiiramtee arra fiifu gabroomnen waan ajaa'ibaati jechuudha. Dhiirootti beeytanii jechuudha akka nummatti himachaa ture sanitti gabrummaa tana maxxansitanii dubbachuu dandeessanii aartii keessaan walaloo keessaan ni ilaalla jechuudha ni ilaalla. Kan biraa gaa qabsootti jettanii jechuudha. Hoggaa 155 namni gaa mootummaa jiddu galeessa irratti hiriira bahu karaa cufu hidhateellee lolu Oromoodha jechuudha. Dhiiroo warri beeytee Itoophiyaadhaan dhaadattaa baatan arra Itoophiyaan yeroo isan gantee isanis gaa Itoophiyaatti qawwee fudhatan washan laablaab bareedduu waan ajaa'ibaati jechuudha. Washan laablaab jennaan gaana harreedhaati jinaajee isaa ibni kiyya tokko maal jennaan harreen beeytee hoggaa magaalaa dhuftu walumaan yaa dhufti. Karaa kana walitti dubbatan beeytee ba'aa tanaas fudhataniitu waliin beeytee haasawaatu harree hoggaa gattamataa qaqqabattee deemtu wal caqasaa yaade haasawa walitti himanii jechuudha. Hoggoo magaalaa dhiyaattee beeytee ba'aan irraa buutee booda beeytee karaa kana beeytee fincaan jirus ulattee fi ulattee gaana kaaftii jechuudha. Qaalittiis dura fiidiinis jala fiigaa jechuudha. Gaana harree saniin gaa dardarree walitti diraa jechuudha. Washar harricha lahaba mo harritida washan lahab jani bojaatti tee jani galani ni nama maqaa lahab juuqa dhageenyaan ni aara jechuudha. Ni naafa akkasitti gaa washan lahab arihate magaalaa qubta kan dhaabanii jechuudha. Washan lahab jani duuba naannooni gaa wal pipi fi fanno eenyu washari eenyu laabi tana saniifin dhiisa ammoo gaalni isaanii waan nama ajaa'ibsu jechuudha. Waan akkana tolee dhagarre jedhamichi doo jara arkee warra qoba dhawatee ragatu garraani doo akkanaa dhagarreedha. Egaa falmii akkanaatii fi qabsoo kanaatiis turis baasuma taraa sagaraa biraa hunnu amata isaanii tan nutti gadi fidin jenna jechuudha. Hoggaa gara aanaa suudeedhaa arsiidhaa dhaynu ammoo gargaarsi miliyoona 60 ol ta'u gargaarsi meeshaa wallaansaa gara Kiyuriin hawaasa aanaa suudeedhaatiif hospitaala suudeedhaatiif gumaafamee jira. Warreen gaa haala kana anjeesen Kiyur cinaa dhaabbatanii meeshaa miliyoona 60 oli akka hawaasa dhaqqabdu godhan Islamic Relief akkanumatti illee Citizen Relief and Development hawaasa Oromoodhaa kabiyyaalaa jiranii fi akkanumatti illee dhalattoota aanaa suudeedhaa idil addunyaa gubbaa jiraniitu gaa projektii kana sponsora godhe. Meeshaan miliyoon 60 hospitaala suudeedhaatiif gaa sirna walirraa fudhachuudha. Haala oowwaadhaan gaggeessanii turani bika abbootiin gadaa abbootiin amantaa jaarsoleen biyyaatii fi abbootiin qabeenyaa fi qondaaltonni mootummaa argamanitti meeshaan miliyoon 60 takkiyuriin gumaafamte harka hawaasaa geessee jirti. Hawaasni suudeedhaa idil addunyaa gubbaa jiran gaa Kiyurii fi Islamic Relief fi akkamallee Citizen Relief Developmentidhaaf galata isaanii dhiyeeffachuu barbaadanii galatoomaa isaanii jenna. Tanaas agaraan biraa kun dhugaa meeshaan biraatis tawallaansaa tagara Harargeedhaa imalaa jirtu jira yoo rabbiin fedhee hospitaala Burqaadhaatii fi aanota adda addaatiif akkuma gabaasan nu geesseen gara sanirraa illee isanii gabaafna. Guyyaa irrallee gaa sagantaa qabaachaa turre adde Jeneraal Tujii Dhaabaatii fi akkanumatti illee obsaa Leencoodhaatiin haala teeknikarraa waan ka'eef haalli nuun ajoofne isaan dhaleeffachuu hin dandeenye ammoo gaa yoo rabbiin fedhe akkuma haala qindeeffanneen sagantaa keenya ta kaampeenii amma duula dirmannaadhaatiif birmannaa hospitaala Burqalleetti fufna. Hojiin yeroo ammaa tana keessatti Kiyurii fi Ayooppaa fi dameeleen biraa adda addaatis hawaasa keenya gara beetee tajaajila fayyaatiif meeshaalee ammayyaa gumaachaa jiran sochiin gamanaan deemaa jirtu sochii cimtuudha.
siyaasaa mituni tuntalamoomaati sogaa hundinuu wal cina haa dhaabbannu wal bira haa dhaabbannu saniin jenna gaa yoo rabbiin fadhee gargaarsi kun aanaalee hunda akka wal gahu abdii guddaa qabna warri malkaa balloollee gaa hospitaala haaraa eebbifatanii qabani hospitaalli kunillee gaa hanqina waan irratti yoo jiraate gara Shaboo miidiyaatti dhalaa'uudhaan isanifillee sagalee ta'uudhaaf nuti qophii ta'uu keenya asumaanuu isan hubachiifna. Kanaafuu hawaasa keenya Suudaanaatiin gaa baga guyyaa kana isaniin gayyenna irra deebinee kiir gada tonfanna Islamic Relief akkuma illee Citizen Relief Development hawaasa keenya qabiyyaalaatii fi akkanumatti illee dhalataa aanaa Suudaanaa jira addunyaa gubbaa jiran birmannaa fi dirmannaa keessatti ulfaadhaa galatooma meeshaan gaa haala kanaan hospitaala keessattuu tajaajila jalqabuu isii gammachuudhaan isin ibsuu barbaanna. Gaa kunoo miidiyaa gubbatti akka agartanitti meeshaa olee ammayyaadhaa miliyoon 60 ol shalagamuutu gaa gara aanaa Suudeetti fe'amee hawaasaaf dabarfamee kennamee jira. Qabxiitti aanturatti waa'ee daangarraa falmiin aan Boorana keessa deemu akkuma itti fufeetti jira. Akkanumatti illee egaa Booranni illee waamicha obboleeyyan isaatiif godhullee akkuma itti fufee jira. Gumiin Booranaadhaa gaa marii isaanii ammallee itti fufaa jiranii maybii torban kana keessa illee waan deemaa jiru gabaasaa irraa eegganna. Eessatti? Soo hiriirri itti fufaa jira. Gaa kaabineef kaadirilleen falmiin tun falmii siyaasaati miti falmiin tun falmii daangaa Oromiyaadhaati Oromiyaa haa walumaan qabdan fakkaatti akka ABO'ttis KFO fi WBO'dhaa fi akka kaabineef kaadireettu biyya biraa ta qabdan jechuudha warri PPD'aatis Oromiyaan biraa tanarra beetee ta biraa ta qabdan jirtu jechuudha kanaafuu falmii uummataa dura akka dhaabbanne kabajaadhaan isan gaafanna kaabineef kaadireen zoonii beetee godina Boorana keessa jirtan ummata keenya irraa harka fudhaa isaniin jenna falmiin hawaasa keenya itti hafuuf. Amma wanni asumaanuu gaa dhaammachuu barbaannu keessa amma obboleettiin teenya qaaliin Fariyaalii jedhaa haasoonis kun haasoo seena qabeessaa jechuudha. Waan arra ta'u jiru fakkaataa jechuudha. Garuu obboleettiin teenya tuni odoo Shimallis Abdiisaadhaatu beektee gara aangoodhaan dhufin otoo Shimallis Abdiisaadhaatu beektee gara siyaasattuun dhalaa'in rakkoo tana beektee gaafa gadaa beektee Lammaa Magarsaadhaa. Gabaasuu turte jechuudha. Hayyee gaafa sanis gaa wayyaaneedhaa hajannu. Amma mootummaan Lammaa Magarsaadhaatu fiifuu haaree hajannu. Atiin haasoonis kun takka jalqaba beektee jijjiiramatta takka ammoo dhuma Oromoo protestiidhaata. Haa ta'u gaa wanni isin bal'inaan lafa keessa baadiyyoota araddaalee qabatanii Somaaleen godinaalee magaalaa aanaalee gurguddoo gaafataa jiranidha. Gara beektee yoo gara gammoojjii yaa fudhannes yoo gara Cinaaksanii fi Tulluu Guuleedii fi Gursum yoo fudhannes gara bikkee garu gooroo guutuudhaa baadiyyaa guuranii fixataniitiin bikkeenu magaalaa teenya jechaa jiran jechuudha. Boroodaa fi Haaramilleetti ishanii asiin bahini shakkinaa jechuudha. Jarri beektee irra karaa irra jiran kun dhiibbatanii sarkama odoo deemanuu magaalaan calanqootuu teenya jechuun oolanii jechuudha. Wanni deemaa jiru kanuma. Karaa hundaanuu deemaa jiranii warri afdamii deemu jiru kun xiqqoo malee kaadhiiroo ciroonuu teenya jechuun oolu jechuudha. Bordeddee fi walancitii jidduu mootummaa sadii keessa dabarteeti Oromiyaa keessatti walancitii geessaa jechuudha. Ta duroon mootummaa naannoo Somaalee dhufta. Daangaa gubbatti mana dasaadhaa. Antaankis waan agarree jechuudha. Madfis waan agarree. Goojoo beektee sharaadhaan waxxaramtee mana abbaa shaniif kudhan kaanii alaabaa fannifatan tana mootummaan Oromiyaadhaa waraana miliyoona dhiyaatu haa qabu kana haa Oromoodhaan dararu maali sharaan kun alaabaan tuni maali jee ka gaafatu gaafa sanis hin jiru gaafa wayyaaneetis arraas waan agarree jechuudha. Kana bira kutteeti mana goojoo kana bira kuttee Anfaritti dhufta Anfar keessa kutteeti ammas beektee walirra dhufta jechuudha mootummaa naannoo Amaaraa Amaaraatis
بتابيلا قرقرو ترتوتو تكا أركي تشوك خيرا كتبي ججلو تكا كتباني يا أمارا كللاي منغست ماري خجو دوبا حنواو بيتي نوتو دانغاتي يخيستي تابيلا هنا دابتي ملتو تنا دابتي لينا ميجون جلو تشوي هيا خليس ويانا سوداتن برواما هنا بيتي bara ita majori ajaja warana gutu oromoda bara mummenu oromoda eberga arras bete onnetti dabun kesa wanna ajaib siftu jechuki